eessatti immoo akka argamtu nuuf deebistanii bineensa. Jeedala diimtuudha miti kun. Na gaafatamu. Ana si gaafatu jira. Kuni jeedala diimtuudha. Niitiin afaan kaa'aa bartee bakka duwwaa jira. Addunyaa irratti allaattiin ijji ishee jedha. Ijji ishee sammuu caala guddaa ta'e ishee kamii jedha? Ostrich. Tüm Müslüman kardeşlerim, Kurban Bayramınız mübarek olsun, kutlu olsun. ስፖንሰር ፋያረፋ ሰደርካ ፕላቲኒየሚ ባንኪ ሂጅራ ስፖንሰር ሰደርካ ሰደፋ ዶክተር ሳዳም ዴንታል ክሊኒክ ቴምር ፕሮፐርቲዝ ኢትዮ ሳዳት አረቢያን መጅሊስ ስፖንሰር ከበጃ ውፈታ አዳዊቱ ቁርማታ ኦብሳባ ኬኛ ኢብራሂም አጀጀሙ ኢልመ ኢሳኒ ኢስማኤል ሴና ድንቅሲሳን ራህመን ረቢቲ ሙልአቴ har'as onnee keenya keessatti harome Eid al-Adhaan nu gahee jira. Eid Mubaarak. Ayyaanni Eid al-Adhaa kan gammachuu, kan tokkummaa, kan arjummaa fi kan itti waliif yaadanidha. Baankiin Hijiraa duudhaa kanatti fufsiisuun kaffaltii zakaa fi waqfii dhiheenya ifoomseen alatti hojiilee gargaarsaa yatiimoota ijoollee abbaa fi haadha hin qabne, manguddoota, dubartootaa fi dargaggoota akkasumas ijaarsa dhaabbilee islaamummaatii fi xiyyeeffannoo kennuun fayyadamummaa hawaasaa irratti bal'inaan hirmaatee hojjechaa jira. Carraa kanaan baankiin keenya ulaagaa kaapitaala gad aanaa baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa kaa'ee guutuudhaan injifannoon gara boqonnaa guddina itti aanutti ce'uu isaatiin gammachuu itti dhagame ibsa wajjin hojjannee waliin haa guddannu jechuun waamicha isin dhiyeessa. Eid Mubaarak. Baankii Hijiraa imala gara egereefa. Eid Mubaarak, Eid Mubaarak, Eid Mubaarak, Eid Mubaarak, Eid Mubaarak. Egaa daawwattoota keenyaa sagantaan keenya faaya arafaadha. Ammas akkuma itti fufiitti argama. Amma immoo sagantaa wal dorgommii irratti argamna. Wal dorgommii keenya kan sagantaa guyyaa Iidaa kan yookaan immoo faaya arafaatiin qabannee dhufne dorgomtoota 4 istuudiyoo keenyatti affeeranii jirra. Dorgomtoonni arfan kunniinuu kophaa ta'uudhaan kan dorgomanii akkuma isin argaa jirtan. Mee jalqabuma maqaa isaanii baranneetiin gara gaafii deebii keenyatti seenna. Sirraa haa eegalu. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مكانك يا عبد الواحد ملكي جرما عبد الواحد ملكي أيه أنا مكانك يا سعيد حسين جرما مليارات سيارة النبي كريم أنا أكون سيارة لازم نعمل نشوف مرحبا مش مكانك يا فائز شيخ صالح عبد القادر جرا كم ميديا فائز صالح كم ميدياس ايه فائز كان كيتو هي أنا مكانك يا معاذ جمال جرا معاذ جمال معاذ جمال معاذ جمال نتفكر معاذ جمال إن شاء الله غافي كان نجد كمنا عبد الواحد مكانك كم ميديا جرا مو عبد الواحد يا أخوته يا عبد الواحد غافي جركا باس الرأي قلا غافي كان نادي بيستا يو دي بسون دندين نمو وسو يرون غوبين غرا سيات دبرتا جچورا نبيوتا كيسا كان أبا في علمي أكسمس وبولا لمان نبييتان توكو توكو نوفي ميدا غافي جركا باس نبينا إسماعيل أبان إساني نبينا إبراهيمي أبوليس إسامو إسحاقي بريدة دي بيستجرتا موسى في هارون أبولا لمان قالتهم غرقا في تانو تلبرا سيا تيسمني قمتا أفريكا مقالة كم كيسة ترقى ماجرة الله أكبر وصوري بسو باتي تيجي أوكي غرا فايز أكلا كوس هجراتي جيني جلقابا ماجرة مرامبكا ماجرة محرم كنافو فايز ديبس تيجرتا غرا مواز دبرا علابا بيا ليبيا كان دورا يوكان يمو كان يرو برا مؤمر غدافي توري علابان بيا سني مال فكاتلتي بيا ليبيا هلو ساتو كتكون هلو إساي هلو علابا بيا ليبيا دا كان يرو مؤمر غدافي توري سنجو نرجع سرو دربي غير عبد الواحد تليبي نرس أدب سرو مجا كاما أما جرو دكا يرو ما مرجع في جرو لي وانا ما جايبو علابان بيا ليبيا دا كان يرو سني guutuun guututti halluu tokko qofa qaba ture. Innis halluu magariisaadha. Kanaaf gara Abdul Waahiditti deebina. Abdul Waahid dhageeffadhu. Quraana keessaa kan yeroo lama jechi bismillahir rahmanir rahim jedhu dhufe suuraa kam keessa jedha?
سورة النمل. سورة النمل سرت أرجعت جرا guyyaa amma keessa jiru kun guyyaa Iida Tawusaatii wal qabateen gaafii Iidaa wal qabateedha kan si gaafadhu. Guyyaa Iidul Adhaa erga salaan Iidaa salatamee booda guyyaa kadhaa kana jechuudha. Wanti guddaan jalqaba hojjetamu maalidha? Nahriidha yookaan gorraasuu jechuudha. Gorraate? Hin gorraa Iida kanarraa galee. Gara kan kee dhufa. Addunyaa irratti allaattiin ijji ishee jedha. Ijji ishee sammuu caala guddaa ta'e ishee kamii jedha? أوستريتش. Sirriitti argatee jira. Daawwattoota keenya Guchii yookaan Oostirichidha. Mo'aaz gara seenaatti deebi'uu jirra. Sulxaanitoota yookaan immoo mamlakaa Musliima Itoophiyaa torban keessaa sadi qofa maqaan hafte. سلطانة شوا. Tokko, هدية. lama, يفات. ifaat. إفات. Deebii kan kee argatteetta. Abdulwaahid gara kan kee dhufuu jira. Hoolaaf bukkuura yoo jenne qamadeef immoo maal jenna? Hoolaa qabdanii? قمنا. قملين قملين قم. Qamaleen deebii hin qabu. Mana nama hundaatu jirti. أنا رادبر. Haa darbu jedha. Deebiin hin argamne deebiin isaa caanoo. أنا كان أتكلم. Ahmed. أنشاكي جري. Direektarri? أنشاكي جري. لأول مرة أسمعها. Kanaafuu Abdulwaahid gaafii kan kee dhabdee jirta. Gaafiin itti aanu gaafii fakkiiti. Eessatti immoo akka argamtu nuuf deebistan. Bineensa. Jeedala diimtuudha miti kun. Na gaafatamu? Ana si gaafatu jira. Kuni jeedala diimtuudha. Itoophiyaa keessatti qofa argamti. Itoophiyaa keessa eessa? Paarkii Baalee, Paarkii Gaarreen Baalee keessa. gaarreen Baalee keessatti. Atileetiksii addunyaa marsaa 20ffaa kan waggaa darbe yookaan immoo bara 2025 irraa eegalee taasifame biyya kam magaalaa kam keessatti gaggeeffame jedha? ريورا برازيل. نراها تركون. Yaadi. برازيل يمكن إنجليزي نتفكر. Hin argine. Deebi'aadha? فرنسا. Hin argine. Yaada. China. Ameerikaadha. Isaadha. Jaapamaan magaalaa tokko yoo ta'an qophaa'e. Ajiib. جابان. Mo'aaz gara kan kee dhufaa jira. Isteediyeemiin garee kubbaa miilaa yeroo ammaa kana Kiristiyaanoo Roonaaldooon keessa taphatu yookaan immoo garee Annasr maal jedhamee beekama? الأول بارك. الأول بارك. Akkamitti beekti garuu? نور دفع كريستيانو. Biyya arabaa kana ni كريستيانو نور دفع. Kiristiyaanoo Roonaaldoo. Wanti malee keessaa garee Annasriiti. يروم راتب بدي. Deebii argatee jira. Awwal paark jedhama. Baay'ina namoota 25,000 qabachuu isteediyeemii danda'udha. Isteediyeemii hedduu guddaadha. Kilinika addaa ispeeshaalaayizidii Dooktar Saaddaam ammaan dura tajaajila qubsaa isiniif laachaa turuu isaa ni beekama. Ammaas tajaajila ammayyaawaa bifa addaatiin babal'isuun kennuu jalqabuusaa yeroo isiniif ibsu gammachuudhaani. Tajaajila akka Dental Implants, CBCT Scan, kilinikni keenya adda kan isa godhu gatii madaalawaadhaan yeroo muraasa keessatti tajaajila isiniif laannee isin gaggeessuudha. Maal kana qofaa? Tajaajila Hollywood Smile, tajaajila Bireesii gosa isin feetaniin kan Bireesii Invisibility, kilinikni Specialized Dr. Saddam. Meeshaalee ammayyaawaa istaandaardii isaa eeggatti alarraa fichisiisuun ogeessota muuxannoodhaa fi dandeettii addaa qabaniin tajaajila isiniif kenna. Teessoon keenya lakkoofsi takka Haramaayaa Baankii Hujii Gamtaa Oromiyaa Fuulee, lakkoofsi lama Dirree Dhawaa Gamoo Biriij gubbarratti argamna. Lakkoofsi sadaffaa ammaas Finfinnee Boolee Mikaa'el Hoteela Daaruu Salaam meetira 50 xiqqoo ol seenneeti argamna. Kilinika addaa Specialized Dr. Saddam. Gaafii deebii keenya kan marsaa jalqabaatiin immoo dorgomtoota afran kanneen keessaa namni sadii qabxii wal fakkaataa fidee namni tokko immoo yookaan Sayyaan gaafii gaafatame sadan keessaa guutuutti deebisuudhaan tokkoffaarra jira. Sayyaan abbaa isaaniiti jedheetiin amma already aangoo kenneefii jira daawwattoota keenya. Ni keebaltumi? Gaafii sadiin isin gaafadhe. Sabiyyummaadhaan abbaa ijoollee sadii nama. Kanaafuu namni tokko dirqama marsaa sadaffaa marsaa lammaffaa kanatti ce'uudhaaf namni tokko geggeessuun dirqama waan ta'eef kanaafuu lakkoofsa qabii fi lakkoofsa qabdeessan namni deebise jechuudha. Namni lakkoofsan beeke hin ba'a.
beekuu dhabuun as biratti nama fayyada jechuudha. lakkoofsa tokko hanga kudhanii keessaatii waan maatii abbaan lakkoofsa sana argate weeddirii yookaan dorgommii gaaffii deebii kana keessaa ammaa jechuudha. Lama. Shan. Sadii. Tokko kudhan jettee? Saddeet. Afur. Ja'a. Sigeessuu keenyaan dura mee maal qabdame fakkeenyaaf Mu'aaz maaliidhaan beekama? Taalentii akkamii qabame? Ana namni baay'ee nan beeku. Maatiidhaa fi hiriyaa qofatu na beeka. Maaliif si beeku? Maqaa muka qofa na beeku. Yoo ati dubbachuu baatte hiriyoonni kan kee waan kan keessaa dubbachuu danda'an. Dandeettii kee keessaa tokko afaan Turkii nan danda'a. Kan biraa Arabiifas nan danda'a. Kanaa achiin qaba. Mee afaan Turkiitiin daawwattoota keenyaaf yookaan immoo guyyaa gammachuutii guyyaa ciidaatti illee waan ta'eef baga guyyaa kanaan isin gahe afaan biraa osoo keessan makin jechuudha. Hayyee. Tun Muslimaan Gaardashlerim. Kurban bayramınız mübarek olsun, kutlu olsun. Waqtiin isin gahe jechuudha. Jalqaba irratti maatii kiyya hundaaf baga ayyaana Eid al-Adhaadhaan isin gahe warra baranaa warra egereen waa godhun jedha. Mee hamileedhaan nu gaggeessa. عيد مبارك عيد مبارك عيد. Daawwattoota keenyaa sagantaan keenya kan gaafiif deebiidhaa marsaa lammaffaan eegalee jira. Bagattiin isin gahee Eid Mubaarak isin jenna. Ispoonsarrii sagantaa keenya kan guyyaa har'aa faaya arafaadhaa kan Platinum ispoonsariin yookaan immoo sadarkaa tokkoffaarratti kan argamu baankii hijiraadhaati. Baankii hijiraa akkuma beektan baankii musliimaa yeroo dhiyootti hundeeffame keessaa akkasumas immoo yeroo ammaa kana sadarkaa hedduu gaariirra kan jiruu fi akkuma isin hundi dhageettan riipoortii torbee darbe keessaa kaapitaala isaa qarshii biliyoona 5 ol galmeessuudhaan yeroo ammaa kana baankii dhuunfaa keessaa sadarkaa bareedaa irratti kan argamudha. Warra hijiraatiinis baga gammaddan bagattiin isin gahee jenna. Gaafii keenyatti dachaan ekaa. Abdul Wahid gaafiin jalqabaa gara kan kee dhufa. Gaafii marsaa lammaffaadhaati. Marsaa lammaffaa kana keessaas nama lama qofa hambisnee namni tokko ni geggeeffama jechuudha. Kanaaf gaafii sadiin kan isin gaafadhu. Abdul Wahid sirriitti dhaggeeffadhu gaafii kana. Fardi ni himimsa yoo jenne qeeransaaf hoo maal jenna? Ni harka. Allahu akbar. Allahu. Maal qeeransa wajjin rileeshin qabda moo? Gara sayyaatti dhufa. Suuraan kun alaabaa biyya kamiiti? Yoo si tulfaate dabarsuu dandeetta. Afrikaadha. Yes. Yaalta? Gaana. Gaana. Faayiz gara kan kee dhufa. Ustaazni keenya Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa Ramadaana bara darbeen nashiidaa tiraak meeqaffaasaa baasee jira. Yaa'u nashiidaallee waa yaaltuufi. Gaafiin akka caraa ta'e sirra buute. 37. 37. Gaafii kana lammaffaa yaalchisuun danda'an. Yookaan ol deema yookaan gadi deema waan ta'eef jechuudha. 37 38 akkasii gadi deemuu danda'a waan ta'eef. Kanaaf si yaalchisuu yeroo 39ffaadhaaf raayyaan nashiidaa isa darbe kana kan baase Abdul Wahid gara kan kee deebi'a. Mammaaksaa itti guutta. Mammaaksa hedduudhaan itti naaf guutta. Niitiin afaan kaa'aa bartee bakka duwwaa jira. Yoo hin dandeenye ofirra dabarse rakkoon qabu. Haa dabru. Ani hin fuune siin beekusi. Haa dabru. Fuuchuun dirqama miti. Fuuchuun dirqama miti. Fuuchuun dirqama miti kana deemudha. Mammaaksa kana. Niitiin afaan kaa'aa bartee kaballaadhaaf afaan bantee jira Oromoon gaafamma. Ada mana kan ta'e afaan kaa'uu barsiistee ertaa gaafa rukutuuf taatu haa hin jettee jira. Sayyaatti dabarsa. Sayyaa kunis hibboodha. Hibboo lama qofa beeka jireenya kootti natti fakkaata. Mee hibboo beektu minutti. Erga waraabessi darbee sareen dutti noo? Uma akkana. Mammaa kakaa kun. Hibboo miti bar. Hibboo. Gaafa hibboo si jedhan hibbakka yookaan hibiib jetta. Hibbakka. Bifaan gurraatti amalaan giiftii jedhan. Maalidha isheen tun? Giftii ishii gurraattiidha. Amalli ishee moo amala giftiiti? Eelee biddeenaati. Eelee biddeenaati. Eessaa biddeekamu? Deebii kan akkamitti argate? Argatee jira. Daawwasa keenya annee argate jedheen yaadne ture. Garuu argatee jira. Dhugaadhaa argadhee jira? Deebiin eeleedha. Maraaf. Hedduu gara ta'u. Gara faayisti dhufuu jira.
tapha English Premier League kana erga maqaan isaa English Premier League jedhamuun moggaafame booda gareen Arsenal geeba meeqaffaa isaa waggaa kan injifatee jira. Kan Premier League moo kam? Kan Premier League yaa. Erga Premier Leaguein hundeeffamee galee Arsenal yeroo meeqaffaadhaaf waggaa kana injifatee. Torba? Eh? Yeroo torbaffaa. Osoo yeroo torba injifatanii akka nan taatanii. Yaada Manchester United garuu isaas hin beeku. Yeroo afuraffaadhaaf. Afuraffaa? Inni yeroo torba jedha. Nanda malee Gabbite akka afaan kee godhuuf. Osoo yeroo torba geeba nyaatanii kun ajaa'iba ittiin ture. Abdul Wahid gara kan kee deebi'ee jira. Gaafii sirriitti dhaggeeffadhu. Seenaa jireenya ergamaa Rabbii Muhammad sallallahu alaihi wasallam keessatti yeroo jalqabaatiif gara biyya Habashaatti saabonni akka godaanan namni ajaje eenyu? Dafii deebisi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silaa eenyutu ajaja? Eenyutu ajaja? Argatee jira dhaqtoota keenya. Sayyaa gara kan kee dhufu jira. Akka lakkoofsa faranjootaatti ji'oota hunda keessaa ji'a kamtu guyyaatti deebisitee qaba? Tilmaami rakkoon qabu. March. Tilmaami ammas tilmaami. Wallahi beeku August. Ammas tilmaami rakkoon qabu. Gara xumuraatu gara jalqaba. Akkuma lammoonni siyaamsu deemaa. Siyaataru. Ja'a 12 awwaamu fi. Ingidihi aggaxaamii carraa tokko itti dubbadha. Juulaay yaa Rabbi. Juulaay ajaa'iba. Yaaltaa? Gaafiin kun loojikiidha. Loojikiidha gaafan jiru. Jiiti 12 fayyaanu guyyaa 28 qabdi. Garuu 28 kan dhumu Feebruaarii. Deebii sana deebisi. Deebii isaa immoo ji'a 12 fayyaanu 28 qaba. Guyyaan hundinuu guyyaa 28 qaba. Jiin hundinuu jechuudha. Faayiz gara kan kee dhufa. Abbaa fi ilma irratti balaan konkolaataa isaan mudatee abbaan ni du'e, ilmi ni miidhame, hospitaala geeffame. Hospitaala gaafa gahan doktorri ilmi kun mucaa kiyya opereeshinii hin godhu jechuun deebiste. Doktorri kun eenyudha? Abbaa isaati. Du'ee bara. Abbaan du'ee bara. Ilma kiyyaa jedhame hin arganne. Yaaltaa? Abdul Wahid. Doktorri? Mucaa kiyya opereeshinii hin godhu jedhe namni doktorri sun jechuudha. Sayyaa. Abbaan du'eera waan ta'eef. Abbaan du'e. Ajaa'iba qabda. Gara kan kee deebi'ee dhufe ni deebistaa? Akaakayyuudhaaf mucaa isaa ta'uu hin danda'u. Deebii ati dhabdee jirtaa? Hin deebisne haadha isaati. Ajiib. Mucaa kiyya jetti. Haadha malee nama duraa jiru abbaan erga du'e jechuudha. Kanaafuu deebiin haadha jechuudha. Haati illee doktora Waayidoo beekuu qabdan. Haati kee moo? Kan isaa. Baay'ee jennaan. Kan namticha du'eeti. ኢትዮ ሳዳቶች ነን። እጅግ ዘመናዊ ውበትን ከምቾት ጋር አጣምረው ምርጫን ባማከለ አረቢያ መጅልሶቻችንና ጥራታቸውን የጠበቁ የፈርኒቸር ውጤቶችን በተመጣጣኝ ዋጋ እኛ ጋር ያገኛሉ። በክልል ከተማዎች በወኪል አከፋፋዮቻችን ከ5 ዓመት ዋስትና ጋር ምርቶቻችንን በማቅረብ ከደንበኞቻችን ዘንድ ታማኝነትና አንቱታን አትርፈናል። ጥራት መለያችን ነው። አድራሻችን ቁጥር 1 ቤተል መንዲዳ መውረጃ አሚፋጎን፣ ቁጥር 2 ቤተል ቢጫ ፎቅ 100 ሜትር ገባ ብሎ፣ ቁጥር 3 መርካቶ ማርሲ ገበያ ማዕከል ሁለተኛ ፎቅ ቁጥር 230 ያገኙናል። ለበለጠ መረጃ 0906 020606 0906 080606 እንዲሁም 0906 090606 ይዘዙን። ያሉበት በነፃ እናደርሳለን። ጥራትና አገልግሎት መለያችን ነው። Daawwattoota keenya sagantaan keenya kan marsaa sadaffaadhaa eegaluudhaaf jedha. Garuu sadaffaa kana eegaluun dura nama as keessaa sadan keessaa nama tokko gaggeessuun dirqama. Amma immoo akka carraa ta'eetiin lakkoofsaan adda baasuun hin jiru. Qabxiin isaaniitu adda baaseera waan ta'eef eenyu laata? Abbaan nuuf beeka jechuudha. Marsaa itti aanutti darbuu hin dandeenye. Sagantaa taanutti gargaara inshaallah. Mee Faayiz deemuu kan keetiin dura of nu barsiismee daawwattoota keenyaaf. Nagaatti dhaamatanii deemuudhaaf. Maqaan kiyya Faayiz Sheekh Saalih Abdul Qaadir jedhama. Maal kennama maal qaba? Alhamdulillah Rabbi immoo quraanaaf kennee jira. Maashaallah. Umrii ijoollummaa hin hafase waggaa 11 dura jechuudha.
yeroo sana naanfase alhamdulillah amma immoo Kennaan wanta Qur'aan kana caalee jiru. nashidaa yaalan ture nan dhiise amma quraanatti deebi'ee Maashaallah. hojii dhuunfaan dalagaa akkuma kanas fuudheen jira jechuudha haadha mana Fuuteerta? Maashaallah. Mabruuk yoom fuute? takka bubbule Ana dhageeka. Biyya keenya bakka bu'ee Biraazil deemee Quraana dorgomee. Seenaa sanirraa nuuf himime. Rabbi carraanaaf kennee biyya keenya bakka bu'u immoo Biraazil deemee dorgomee madirakii addunyaa irratti maqaa biyya keenyaa illee dhufseera. Alhamdulillah kun anaaf kabaja maatii kiyya haadha kiyya obboloota kiyya akkasumas haadha warraa kiyyaaf bagaa Eid al-Adhaadhaan isin gahee akkuma kanallee hiriyoota kiyya ummata muslimaa marallee bagaa ayyaana kanaan isin gahee ayyaana gammachuu ayyaana dhikrii akkuma kana rabbiin nuuf haa taasisuun isiniin jedha. Amilee kenna. Hedduu galatoomi. Faayiz kabajaan iddoon dhuftetti nu deebi. Shukran. عيد مبارك عيد مبارك عيد. Daawwata keenya sagantaan keenya kan marsaa sadaffaadhaa eegaleetiin jira. Sagantaan keenya kan marsaa sadaffaati immoo Sayyaa fi Abdulwaahid Malkeetu walitti hafanii jiranii eenyutu injifata laata? Kan wajji ilaalu ta'a. Gaafii sana dhiyeessaa garuu gara gaafii keenyatti seenuudhaan dura Abdulwaahid akkuma jalqaba irratti kaasee walaloo ni yaalta. Ani walaluudhaan si beekaa baay'ee jalqaba irratti. Galatooma actually walaloo barraa'ee miti. Alhamdulillah kennama rabbinaa kennerraa Sammuu keessatti osoo hin barreessin actually walaloo dubbisuu danda'a. Maal yaade waggaa 1400 dura duuba deebisnee waa osoo waliin jenne gaarii jedhee yaade. Waliin jirra? Sirriitti malee akka ammaatu waliin jiraanne hin beeknu. Gaafsan gaafa bariitti, gaafsan dirree badriitti, gaafa qummaan lalise, gaafa gootummaan mise, gaafa eenyummaan muslimtoota addunyaaf calanqise, gaafa san barruun seenaa warqeen barreeffamee afaan jaalalaatiin kaayeffamee wareegamaan qindeeffamee barruu seenaa irratti barreeffame. Badritti, baritti, dhugatti, hiddatti gaafsan dhiigaan barruun akka barreeffamee gaafa maqaan koo waamame islaamummaan achii dhufee kunoo anis ittiin ife. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Kun hedduu waan ajaa'ibaati. Yaa salaam. Kennama guddaa. Yaa salaam. Kennama ajaa'ibaa. Gaafii jalqabaa sima gaafadha. Miiruma keessa jirtu kanaan akkanaa deebisuudhaaf jechuudha. Yoo dandeette gaafii amma boru si gaafadhuuf yoo dandeette walaluudhaan maal jettee dhaggeeffadhu gaafii. Moskoo magaalaa guddittii biyya kamiiti jedha? Rusiyaa. Raashaa. Argatee jira. Sayya. Namni tokko osoo salaataa jiru ruknii salaataa keessaa tokko yoo irraanfate sujuuda irraanfata yookaan immoo sujuuda sahwii gochuudhaan salaan isaanis irraa hafi. Sujuuda sahwii qofaan hin sirraa wal ka'ee ruknii sana guuttachuu qaba. Maaliif? Rukniin qaama salaataa waan ta'eef. Qaama salaataati guuttachuu qabaa jechuudha. Argatee jira laatu keenya. Gara Abdulwaahiditti deebi'a. Jeneraal Taaddasaa Birruun dhuma jireenya isaa irratti raankii yookaan immoo maqaa gita loltummaa isa guddaa kofoo isaa irraa argate maal jedhamee waamamaa jira? Jeneraal Taaddasaa Birruu. Jeneraal gita jeneraalummaa. Jeneraalummaa argateetiin du'e. Hin argane. Birgaadar Jeneraal Taaddasaa. Baay'ee gaafii jalqabaa barsi gaafadhee baran. Jeneraal Taaddasaa eesin si gaafadhe gaafichumayyuu. Taaddasaa eesin gaafadhe. Jeneraal Taaddasaa Birruu gaafa sin jedhee jeneraal dura waan dhufu jira beekte. Birgaadar Jeneraal Taaddasaa Birruu ture. Hin arganne. Sahaabaa Rasuulaa sallallahu alaihi wasallam kan Asadullah yookaan immoo leenca Allah jedhamuun beekamu kan waraana Uhud irratti wareegame eenyudha? Hamza ibn Abdul Muttalib wasiila Rasuulaa yookaan abbeeraa isaanii. Argatee jira. Abdulwaahid gara kan kee dhufa. Siiraadha ammas. Sahaabaan daldalaaf dinagdeen beekamu gaafa gara Madiinaatti godaananii deeggarsa ansaarotarraa osoo hin barbaadin lafa gabaa yookaan immoo iddoo daldalaa qofa na agarsiisaa jedhe eenyu? Abdurrahmaan ibn Awf. Abdurrahmaan ibn Awf. Sirriitti argattee jirta. Sayyaa gara kan kee dhufa. Ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam anis ilma namoota lamaan qalamuuf jedhamaniiti kan jedhan eenyu faadha isaan? Tokko ibnu Zabihiin. Ismaa'il ibn Ibrahim kan Rabbiin hoolaadhaan qalma jalaa isa baase. Tokkommoo abbaa isaanii Abdullah ibn Abdul Muttalib kan Rabbiin gaala 100 qalma jalaa isa baase. Achiif. Abdulwaahid gara kan kee dhufa. Biyya Afrikaa keessa jirra.
alaabaan Tuniziyaa halluu fi gidduudhaan immoo mallattoo akkamii qabdi? Alaabaan Tuniziyaadha. Tunisia. Magariisa. Bulee jidduudha urjii. Hin arganne guutuutu osoo argatee si kenna jidduudha argatteerta jidduudha urjii fi ji'a kan qabu naannoon isaa immoo halluu diimaadha jechuudha. Turkiyyaa wajjin wal fakkaatti. Yes. Gara sayyaatti dhufee jira. Sayyaa mammaaksa si gaafadha. Abbaan daadhii dhugeef bakka duwwaa jira. Wallahi. Ilmi machaa'u. Kun dhugaadha bara abbaan daadhii dhuge ilmi machaa'u. Kan machaa'u abbaa qofa waan ta'eef jechuudha. Argadhee? Hin arganne. Abdulwaahid yaal deebii kana deebisi. Nurgaa'u. Abbaan daadhii dhugeef ilma afaan hin urgaa'u. Ilma afaan hin urgaa'u. Daadhiin durii afaan nama urgeessa miti. Akkasumatti afaan irraa daamama. Dammame. Abdulwaahid gara kan kee deebi'a. Hibboo. Hibib. An ergaan dhaqaa ateessa dhaqxa. Gaaddiddu. Gaaddiddu. Argatee jira. Tole sayyaa gara kan kee dhufa. Gaazexeessaadha suuraadhaan kan si gaafadhu. Gaazexeessaan iskiriin gubbatti mul'atu kun maqaan isaa eenyu kan jedhudha. Maqaa isaa. Yaa Allah. Markaa balee maqaan. Gaazexeessaa biyya Falastiin achuma keessatti wareegame illeedha shahiida. Baranuma ji'a muraasa dura shahiida ta'e I think Ramadaana keessa. Maqaan isaa markaa baleera. Maqaa isaa si gaafadhu. Waan naa ibsiteef galatoom. Hin arganne? Maqaan isaa Saalih Al-Jaafarawi jedhama. Gaazexeessaa biyya Falastiin achumatti dhalatee achumatti guddatee achumatti kan wareegame. የኢድ አልአድሃ አረፋ በዓል በሰላም አደረሳችሁ እያልን በዓሉ የሰላምና የፍቅር እንዲሆንላችሁ መልካም ምኞታችንን እየገለጽን እኛ ቴምር ፕሮፐርቲዎች በዓሉን ምክንያት በማድረግ ከ30% እስከ 35% የሚደርስ ታላቅ ቅናሽ አድርገን የመኖሪያ ቤቶችን በሽያጭ ላይ እንገኛለን። ቡልጋሪያ ከአልናጃሺ መስጊድ ፊት ለፊት እጅግ ዘመናዊ ሆኖ የመኖሪያ ቤቶችን ከባለ 1 መኝታ እስከ ባለ 3 መኝታ በተለያየ የካሬ አማራጭ ያላቸውን ቤቶች እኛ ጋር ማግኘት ትችላላችሁ። በተጨማሪም ደግሞ ሳር ቤት ላይ እጅግ ዘመናዊ የሆነ አፓርትመንት ይዘላችሁ መተናል። በአዋሬ ባለ 1 መኝታ ከ76 ካሬ ጀምሮ በ20% ቅድመ ክፍያ ቀሪውን 80% ደግሞ ካለምንም ዋጋ ጭማሪና ካለምንም ወለድ ከፍለው የሚጨርሱበትን ሁኔታ አመቻችተን እየጠበቅናችሁ ነው። ታዲያ የንግድ ሱቅ ለምትፈልጉ ደንበኞቻችንም በፒያሳ በቡልጋሪያ እንደዚሁም ገላን ላይ ከ900 ሺህ ብር ቅድመ ክፍያ ጀምሮ የንግድ ሱቆችን እኛ ጋር ማግኘት ትችላላችሁ። ለበለጠ መረጃ ታች በመናስቀምጠው ስልክ ይደውሉልን። ቴምር ፕሮፐርቲስ የህልሞ ማረፊያ። Taa'usa keenya sagantaan keenya kan gaafii deebiidha. Marsa sadaffaan wal morkii cimaatu taasifameetiin jira. Obboleewwan keenyi lamaan kunniin qabxii wal fakkaatu deebisuudhaan yookaan immoo deebii wal fakkaatu deebisuudhaan wal qixa jedhanii namni tokko immoo mo'atee asii deemuun dirqama waan ta'eef jechuudha. Kanaaf gaafiin itti aanu akkam ta'uu seetan sagantaa bilbilaati. Bilbilaan hiriyoota isaaniitti bilbilaniitiin asii gaafii gaafannaa hiriyyaan kiyya beekaa waan ta'eef beekumsa isaatiin na oolchi jetteetiin kan deebistu jechuudha gara fuulduraatii fi kanaaf gaafii lama kan isaaniif qophaa'u atis hiriyyaa keetti dawwaltaa sayyaanis hiriyyaa keetti dawwaltaa kanaaf Abdulwaahid jalqabatti nuuf bilbilime. Hello. Hello. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Qajeelumaan amma si bilbilee jira gaafiin warra gaafii gaafatu irraa si gaafatama. Erga sanii rabbii gaditti si bakka buufadhe waahila soqadhu jennaan si barbaadee si fide. Qajeelaa obbo Riyaad Hussein Neekoo qajeelumaan gaafii kan isin gaafatu nama gaafii isin gaafatutti isin dabarsa inshallah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Abdulwaahid guyyaadhaa kana isa tunaaf ta'a jedheetiin gara kan kee bilbilee jira. Gaafiin jalqabaa akkana jetti. Atileetiin dhiiraa Itoophiyaa fiigicha fageenya dheeraatiin riikardii addunyaa haaf maaraatoon kiiloomeetira 21 qabatee jiruu fi dhiyeenya kana gabaa morkii addunyaa gubbaa jiru eenyu jedha.
AI search godhuun hin ta'u by the way. maal jettu? ChatGPT hin eeyyamamu. laa search godhuun hin jiru. Ashi gaafiin irraa faroo. Gaafiin tokko irratti jira Abdul Wahid. Irraa dabru. Gaafii tokko dhabdee jirta. Baankiin hijiraadhaa jedha. Bara kana ulaagaa baankiin biyyaalessaa kaa'een kaapitaala kaffalamee birrii biliyoona meeqa gahu isaa mirkaneeffatee jedha. Tuqaa wajjin nuuf himta. Biliyoona meeqa gahu isaa mirkaneeffatee jira? Baankiin hijiraadhaa dhiyeenya kana riippoorti godhe miti. Kaapitaala isaa meeqarra gaheera? Shan gahee jira. Shan gahuu isaa hin beeka. Shan tuqaa meeqa? Qabxii isaa guutuu barbaada. Guutuu barbaada? Shan immoo baankiin hundinuu baankiin dhuunfaadhaan hundinuu shanii ol ta'uun dirqama. Sun dirqama yaa? Kan hijiraadhaa qabxii meeqa? Qabxii isaa hojii barbaade. No qabxii isaa hin beeku. Qabxii isaa hin beekne. Kanaafuu gaafiin lamaanuu si darbe jechuudha. Hayyee. Galatoom. Gaafii gaafatameef gaafii jalqabaa gaafiin jalqabaadha. Atleet yoomiif qajeelchaati. Osoo nuti deebistanii jirre lachuun beekan. Garuu kan isaaniitu ati maa beekta? Isaan gaafattee osoo as deebiste. Gaafiin kan isaaniiti kaa. Silaa sirri haa. Gaafiin lammaffaa immoo gaafii baankii hijiraa dhiyeenya kana kaapitaala isaa biliyoona 5.36 kan galmeessee jiru. Kanaaf Abdul Wahid Malkee gaafii ati hiriyyaa kan keetti dhiyeessite gaafii lamaanuu si deebisuu hin dandeenye. Mee gara sayyaatti dabarsana sayyaatti mee eenyutti bilbilatta laata? Saahiba qaba. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم جدو إن شاء الله. Hello. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جد الله كم نقادا؟ جرتا أكمي. بقى قويا عيدا كان نسيجه عيد مبارك. بقى ولين يتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هاي. سجنتا غافيف ديبي رتي غافيف ديبي نما وجه والدرقمني. هاي. والكتاباني صاحبة بالبلاتي هريات بالبلاتي إني سني فاقافتمو يوني أرقتي أكوان إسن أرقتني تجنان ست بالبلكا فما لنا من شافعين إن جنة ولا صديق إن حميم إن جنة. يا الله أعطوه يا مرحبا إن شاء الله. هاي نما غافي سقافة تدبر بالبلا. هاي. غافين جلقبا كان جرا. يا مرحبا. اتعانان برزدانتي مجلس فيدرال إثيوبيا مكان ثاني إنيو جرا مكا غوتو هنگا أباتي. شيخ عبد الكريم. شيخ بدر الدين. شيخ بدر الدين الله أكبر. الله أكبر. أرجعت جرتا غافي جلقبا غوتون غوت أرجعت جرتا غافي لما فاسي غافدا. مرحبا. غافي لما فادا إسلام آباد مقالة قدتي بيا كميتي. باكستان. مقالة قدتي باكستان. نما كم يبرة بالبلدي؟ مثقف. مثقف. نما اتأبدت تبرة بالبلدي جرتا. غافي غوتون تدبستيتا هدو غلطومي سيان أكماتو في سببات في جرتا. جزاكم الله خير غلطوم أيه. أتيس غلطومي بقتين سيجي. بقى ولينجي أيوة. Ta'uusa keenya akkuma argaa jirtan kana sagantaan keenya kan gaafiif deebiidhaa dhumarratti kan adda baasaa turre bilbila hiriyoota isaaniitti akka bilbilan gochuudhaan gaafii immoo kana kan moohate obboleessa keenya Sayyaa. Sayyaa baga gammadde. شكرا جزيلا. Sayyaa. هيه بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عيدكم مبارك تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. مسلمة الدنيا كان الرتي أرقم هندماتين بقى قويا كبجما guyyaa ciida al-adhaa kanaan kan waggaa hijiraa 1447 nagahan isin gahe ittiin nu gahe jedheen dhaamsa kiyya dabarfadha maatii kiyya abbaa koo haadha koo obboloota koo dhiiraaf dhalaa hiriyoota kiyya guutuu ka bilbilaan illee dorgomee namoosise obboleessa kiyya judallah hunduma keessanuu baga guyyaa ciidaa kanaan isin gahe isinillee warri miidiyaa kanaadha nu waamtanii haala kanaan gaaffii islaamaa gaaffii biyyaa gaaffii waliigalaallee nu gaafachuudhaan akkuma kana sagantaa guyyaa har'aa kana qopheessuu keessaniif guddaa galatoomaa baga ayyaana ciidaa kanaan illee isin gahe hunduma keessaniin warra kaameraamaanii warra sagalee illee assalamu alaikum. بسم الله الرحمن الرحيم عيد مبارك
hundumti keessan kanneen addunyaa guutuu irratti argamtan iidin kun iida milkii kan gammachuu kan waan yaaddan itti milkooftan isiniif haa ta'u. Maatii keessa wajjin kan gammachuun itti dabarsitan isinii hawwaa keessattuu maatii kiyyaaf immoo iida kana iida milkii Rabbi haa taasisu. Iida gammachuu Rabbi isiniif haa godhu jechuu barbaada. Warra keessattuu nu utubanii akka nu dhaabannee ol qajeellee dhaabannu taasisan maatii keenya keessaa immoo warra akka haadhaa fi abbaa keenya akkasumas immoo haadha manaa koo qaalii hedduu tokko galatoomii ulfaadhuu baga Rabbiin iida kana siin gahe jechuu barbaada. Dalagaa keessanii fi imala keessan akka itti fuuftan isiniif hawwaa. Iidni kun iida gammachuu iida addaa akka isiniif ta'u hawwa. Ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Isinis hedduu nuuf galatooma. Sayyaan sadarkaa tokkoffaa ta'uudhaan dorgommii kana xumuree jira. Ammas sayyaa baga gammadde isinis irra deebi'uudhaan baga guyyaa kabajamaa guyyaa iidaa kanaan isin gahe jenna. Galatoomaa. Ta'uusa keenyaa sagantaan keenya kan gaafii deebiidhaa faaya arafaadhaa kana fakkaata ture. Sagantaan keenya kan biraa immoo itti fufaa turtii gaarii isin jenna. Ispoonsara faaya arafaa sadarkaa pilaatiiniimii baankii Hijiraa. Ispoonsara sadarkaa sadaffaa Dr. Saadaam Dentaal Kiliinik. Teemir Properties. Itiyoo Saadaat Arabiyaan Majliis. Ispoonsara kabajaa uffata aadaa wiirtuu. عيد مبارك عيد عيد مبارك عيد عيد مبارك عيد عيد مبارك عيد عيد مبارك عيد